لما مقرزاتي بيام سدبر سابي أمانات أمانة يتكلم نمي جلا كمختار كدير إرابومنا أول بامنا أمانة يتكلم نمي جلا بيرانو تنفيدي وارانو هي أماني كن تيجا ساتين وفرّاga ديبوسه لا فهم ساتين مو كاي تجابسه وفرّاga ديبوسه فين بنت تولد تيجوراني خيرة تاني أرّا على جانوتي وقاري بامك وفرّا بوفنه نوتو فتنة نوتول ديبو جرتي نوتو فتنة متى نوتراسا جرتي بوتين بيتا سيتو فتمالة وان أتيتات أجر تمالة متى سيتراست ورابسي رانا نوكل ورابسي ورأتي وجه جرتو لالة سيتي في جمالة ورسي براجرو إيجي دي منا نماتين ديم فيجالة har'a warri nuti qabsoo keenya mana hidhaatii baafne aangoo irraa nu buusuu ka barbaadduuf ciniintee keessa keenya waan argaa jirtuuf jechuudha. Haga har'aatuu ka gadi yaatee Finfinneetti balaan hin buusiniif qeerroon guyyaa lamatti gadi ba'ee likkii waan itti agarsiiseef akkasuma kanaaf ammallee muummichi ministeeraa ceesisuu qaba inumaahu dabalamuu fi qaba waggaa 5 jeetina mala okay garuu hattuuf tortortuu kaleenu saamaa turte kaarrallee ce'umsa kana xaxaa jirtu kaarrallee taappellaa baa'oo namatti maxxansitee online nama ergitu kaarrallee caasaa wal hiitee dargaggeeyyii bulchiinsa kana keessa seenan miila sakaalaa jirtu kaarrallee nama keenya amantii fi gosaan qoodaa jirtu hin fudhannu jechuudha. Hin fudhannu. Nuyi akka itti dhufne hin beekne totola beektan mun beektan. Taphatti hin dhufne bara. Taphatti hin dhufne abbaa isaa hayyeefaa taphatti ilkaan isaanii sukkara keessaan baafne kana beekuu danda'u qaba namni. Ummanni keenya ummanni dodola ummanni Oromiyaa gaafi ummata keenya deebisaan jenneen nu ka jenne yakkamtoota illee nu hidha hin jenneen nu garabaa hin jenneen afaan Oromoolee federaal nu godha hin jenneen yeroo mootummaa filanneet mootummaan sun nu godha dhimma Finfinnee illee jara kaase malee hin kaafne nu way waa ba'aa itti guddifnee mootummaa tana hattootaa fi harroota qofa nurraa dhorgaa jenneen kanumaa miti. dodola waliin jirra لما مقرزاتي بيام سدبر سابي أمانات أمانة يتكلم نمي جلا كمختار كدير إرابومنا أول بامنا أمانة يتكلم نمي جلا بيرانو تنفيدي وارانو هي أماني كن تيجا ساتين وفرّاga ديبوسه لا فهم ساتين مو كاي تجابسه وفرّاga ديبوسه فين بنت تولد تيجوراني خيرة تاني أرّا على جانوتي وقاري بامك وفرّا بوفنه نوتو فتنة نوتول ديبو جرتي نوتو فتنة متى نوتراسا جرتي بوتين بيتا سيتو فتمالة وان أتيتات أجر تمالة متى سيتراست ورابسي رانا نوكل ورابسي ورأتي وجه جرتو لالة سيتي في جمالة ورسي براجرو إيجي دي منا نماتين ديم فيجالة har'a warri nuti qabsoo keenya mana hidhaatii baafne aangoo irraa nu buusuu ka barbaadduuf ciniintee keessa keenya waan argaa jirtuuf jechuudha. Haga har'aatuu ka gadi yaatee Finfinneetti balaan hin buusiniif qeerroon guyyaa lamatti gadi ba'ee likkii waan itti agarsiiseef akkasuma kanaaf gara saniin itti deemuun nu barbaachisa. Dhagaa bakki amma jirru murteessa waan tokko garuu beeka. qabsoon kuni abadan ufduuba hin deebi'u. Oromoon arbi asirra koruu danda'a. Itti ulfaataa bara. Akkuma hiree hidhatee gaafa bahe hoo barcuma kana bu'a malee hin bu'a. Hin bu'a. Madammariin ta'uu baannaan maqannasi maan irra turra malee wanni biraan jiraatu jechuu kana sodaatina. Qabsoo keessoo keenyatti goonu dhaabbilee keenya irratti hoggana keenya irratti qabsoo cimaa godha akkuma kaleessa cinaa ibiddaan cinaa aaraan sirreessa bututaa keessaa buusa jalla ka danda'ame qajeelchaa kaan kararraa mayisaa as geenyatti ammas itti fufna jechuudha. Kanaaf qeeqa mootummaa irratti fuudhu gara biraatti fudhatina.
ani mootummaan tun tiyyatti hin beeka mootummaa anaaf isin qabsoofnee fi ol baafne ta'utti hin beeka tiyya is my investment waan kiyya waan ta'eef garaan na gubata jechuu jalloo gaan keessatti arga kijiba garuu dodola hin misoomti haaromsi gadi gaya jedhee tortoraa gubbatti osoo argu yoo an kijibe rabbis lafeen ijoollee as dhumtellee nan dhiisu dhiisanillee nan dhiisu kanaaf qabsoo itti fufna kagama misoomaa san irratti garee jaara namoota ekspertii ta'anii wal isin barsiifna okay wal isin barsiifna mootummaa iyyuu waan eeguu barbaachisuu miti lafti asii kun faani waan mootummaa barbaachisuu miti nuhu akkuma isiniin jedhe parsantii 70 hojjechuu dandeenya ummata keenya jaarree maallaqa walitti baafne ani kadhaan tokkoffaa hin beeytanii mi kadhamaanii oo hin jaarree kana hunda waliin ta'e isinirraa wali guurree oromiyaa tanirraa wali guurree qonni kuni an akka kiyyatti asmaraa itti aanu qonni kun lafa buluu hin qabu waadaa wali haaseennu asmaraa itti aanu qonni kun lafa buluu hin qabu qonni arsii lixaa kuni hubadhaa diinagdeen biyya kanaa rakkisa qeerroon qabsaa'ee waa fide kunillee waa barbaada kanaaf odoo rakkoon itti dhumne qonni asii kun akka itti dalagu akka hojiitti deebi'u anillee isin wajjiinin isin dura dhaabadhee isin wajjiinin nan hojjedha waan tokko beeka Ambos dodolas naqamtees teenya finfinneenis teenya wal bira dhaabanne ni misoomsina manguddoo gurguddoo qabdan warri qeerroo dhiiga keessan qabbaneessa gaafa ho'uu qabu oo'ifne danfifneemi du'an jennaan dheenga dolka kaane xiqqoo hirriibaa isaan kaafneemi ammallee wanni barbaachisu qeerroo keenya irraa tasgabbaa waan takka shakkina karooras ni qabna tarsiimoos ni qabna tokkummaas ni qabna gaara fedhe diina ammatti wanni godhuu qabdani ijoollee bulchitoota warra nagee qabu warra naatoo ummataa qabu bira dhaabadha ba'aa ittiin fe'ina hojii haa hojjetani rakkoo nageenyaa ittiin uumina jeequmsa ittiin uumina yoo dubbii qabaattan jaarsonni ciccimtoo qabdanuun olan jaarsa gurguddaa qabdan jaarsa maaliif dargaggeessi lama dargaggeessi tokko walitti haasa'u dhiiga danfa kanaafuu jaarsota fayyadama itti haasaya waliin haasaya biitti tuni oromiyaan amma qaama sadiin bulti mootummaa qeerroo fi manguddoo teenya abbootii gadaa warra sheekotaa fi qeessota dabalatee jechuudha qaamni sadeen kuni tokko ta'ee yoo waliin deeme nagaa eegsisuu qofa osoo hin taane misoomallee saffisiisuu danda'a fakkeenyallee ta'uu qabna biyya biraatiif kanaaf dargaggoonni manguddoon qaamonni nageenyaa waliin hojjechuu danda'u qabdan wanni ani amma tabira keessattuun Baalee Arsii Jimma irratti amantii walitti buusuudhaaf karoora yeroo dheeraa qaban ijoolleen amantiin filtee dhumtee asitti ijoollee amantiin filamtee dhumtee gaaf qabsooftu oromummaaf duutee miti namni naannoo kanaa baay'een islaama namni naannoo finfinneeti buqqee naannoo irra caalan kiristaanaa miti way amantii jecha dhume namni oromummaaf dhume miti biyya oromiyaatiif dhume miti nama sanirra dhumetu amantiin qoqqooduu barbaadu gowwaan hundi qaawwa ofitti hin naqina wal dhaggeeffadha abbootiin gadaatiif abbootiin amantii immoo wannidha isin injiinii lamaan jeettii qabsoo kanaati amma maaliif kokka gama aadaatiin kun gama amantiitiin ta'uudhaan wal dhaggeeffachaa wal gorfachaa walii obsaa gara fuulduraa deemuu barbaachisa maaliif bakka amma jirru kanatti waan arganne kana kan harkaa buusuu barbaadu jarattiin tun gadi hin jabeeffanne irraa buufne irratti ol baana jedhu baay'ee jira jechuudha kana garuu tokkummaa keenyani mootummaan tun laaftu ummanni oromoo garuu cima ummanni oromiyaa cimina ummataa kanatu yoo amma Abiyyi dhaqee achirra itti dhaadatu dheengadda makkalaakee abdateen seena gaafa wattaaddaroon itti dhaqan eenyu maqaa eenyu yaammate burraayyuu yaammatee bar dodola yaammate jechuu bar nama biraatii miti anis haa taatu Abiyyis lammaanis yoo gadi baanee dhaadannee dubbannu waraana utuuba abdannu mi guddaa ka qabnu isinii fi rabbi qofa abdanneeti ka dubbannu jechuudha ka rabbi bira jirti ta isinii immoo isin bira jirti akka amma duraatitti falmannee dhaadannee girgaara fedhetti buune warra taankii meeqa qabu
feesbuukiin akka harcaafne sanitti arrallee taayitaa seentee tana akka biyya kanaaf ta'utti akka ummata keenya ta'utti ka godhuu dandeenyu ani isin kijibu mootummaan isin haa kijibdu. Ce'umsa kana bakkaan gahuudhaaf humni kan jiru qeerroo kan harka. Humni kan jiru isin harka jechuudha. Akka humna isinii taanu yoo ka barbaaddan taate. Akka immoo nu hin bitamne beekaa namni jijjiirama. Namni jijjiirama. Rabbi malee namni jijjiirama. Kan mana irra isin dura dhaabatu kun borosiitti gargaluu danda'a. Dubbii garaati, dubbii waan biraati. Nullee akka kararraa mayne. Akka dantaa teessan qofa gooftaan keenya ummata hidhatti lammaan gooftummaa keessan mirkaneessuu qabdan. Akkamitti mirkaneessitan? Tokkummaa keessaniin. Cimina keessaniin. Bakka sirri irratti nu bira dhaabachaa, bakka dongora irratti nu dura dhaabachaa, tokkummaa yoo ka deemtan taate haga dhumatti akka kara keessan jabaa taanee itti deemna jechuudha. Onnee qabu san gabricha jaba. Yoo ammoo isin qoqqoodamtani namni siyaasaa akka naggaadeeti. Yoo ta'eef jumlaan gurgura. Yoo ammallee muummichi ministeeraa ceesisuu qaba. Inumaahu dabalamuufi qaba waggaa 5 jeetiin amala. Okay? Garuu hattuuf tortortuu kaleen saamaa turte kaarrallee ce'umsa kana xaxaa jirtu kaarrallee taappellaa baa'oo namatti maxxansitee xoollaan nama ergitu kaarrallee caasaan wal hiitee dargaggeeyyii bulchiinsa kana keessa seenan miila sakaalaa jirtu kaarrallee nama keenya amantii fi gosaan qoodaa jirtu hin fudhannu jechuudha. Hin fudhannu. Nuyi akka itti dhufne hin beekne totola beeytan mun beeytan. Taphatti hin dhufne bara. Taphatti hin dhufne abbaa isaa hayyeefaa taphatti ilkaan isaanii sukkara keessaan baafne kana beekuu danda'u qaba namni. Ummanni keenya, ummanni Dodola, ummanni Oromiyaa gaafii ummata keenyaa deebisaan jenneen. Nu ka jenne yakkamtoota illee nu hidha hin jenneen. Nu garabaa hin jenneen. Afaan Oromollee federaal nu godhan jenneen yeroo mootummaa filanneet mootummaan sun nu godha. Dhimma Finfinnee illee jara kaase malee hin kaafne nu. Way waa ba'aa itti guddifnee mootummaa tana. Hattootaa fi harroota qofa nurraa dhorgaa jenneen kanuma miti.